My name is Shah. I'm a psychology student. Okay, previously doctor mentioned that Allah is God and not just for the Muslims. Maqaan kiyya Shah jedhama. Barattuu saayikolojiiti. Doktor akka durarratti dubbatteetti Rabbi gooftaa muslimootaa qofa osoo hin taane gooftaa nama hundaati. Akkasuma gooftaa warra adii fi gurraachaatis jette. Hayyee kun naaf ta'a. Rabbi gooftaa nama cufaa ta'uu isaan hin fudha. Haa ta'u malee waggaa muraasa dura mudannoo tokkotu ture. Sunis mudannoo September 9/11ti. Gamoowwan lakkoo Ameerikaa keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'amantu ajjeefame. Akka yaadutti namoonni ajjeefaman kunniin hordoftoota amantii kiristaanaati. Lammiilee Ameerikaati. Gamoowwan dhedheeraan kunniin xayyaaraan akka barbadaa'an godhame. Akka oduu dhagayetti yoo ta'e xayyaarri kun muslimootaan butamee to'annaa isaanii jala ture. Kanaafuu haala kanaan wanti natti mul'atu obboleessa ajjeese jechuudha. Dhimma kanarratti waan doktor jedhu dhagahuu fedha. And I just want to know what doctor has to say about that. Sister asked a very good question referring to 9/11. Obboleettiin gaafii gaarii gaafatte. Waa'ee 9/11 haasa'u jirti. Mudannoo waggoota muraasa dura gaafa fulbaana 11 mudate. Gamoowwan dhedheeraan achi turan xayyaaraan akka barbadaa'an godhame. Namoonni ajjeefaman hedduun isaanii hordoftoota amantii kiristaanaati. Maasha Allah waan gaafattu sirriitti fagootee akka dhageetti jettee dubbatte. Musliimootatu xayyaara san to'atee oduu jettu dhageesse. Obbali hanga ammaatti dhimmi kun tilmaama malee waan mirkanaa'e miti. Tilmaama musliimoota yookaan araboota 19tu xayyaara san butee gamoolee dhedheeraa sanitti buusee jirutu jira. Akka saayintistoonni 75 jaanitti saayintistoonni kunniin lammiilee Ameerikaati. Hundi isaanii hordoftoota amantii kiristaanaati. Fiilmi dookumantarii Loose Change jedhu yoo argite ta'e dookumantariin kun dargaggeessa Ameerikaa tokkoon dalagame. Dargaggeessi kun namoota kanneen dubbisee ture. Saayintistoonni fi Piroofeesarri 75 kunniin araboonni 19 xayyaara butanii gamoolee dhedheeroo sanitti buusan dubbii jettu naman. Dalagaan tun dalagaa keessaati. Mootummaa White House keessaatu dalagee ja'an. White House beektaa? White House, you know White House. Ammaan tana waan hedduu dhaga'u jira. Odeeffannoo arabootatu waan kana dalaga juu dhagaa. Musliimootatu waan kana dalaga kajuu dhagaa. Paaspoortii lammiilee arabaa gamoo gubatee san keessa argan. Ibiddi yeroo san ka'e utubaa fi wantoota biroo hunda gubee jira. Garuu paaspoortii lammiilee arabaa kanneen hin gubne. Kanaaf namoonni gariin Ameerikaan amma booda yuunifoormii loltoota isii wayita qopheessitu meeshaa paaspoortiin sun irraa hojjetame itti fayyadamuu qabdi jechaa itti qoosan. Barumsa mata duree shororkeessummaan gulantaa musliimootaatti iyyuu kennee ture. Barumsi kiyya sun milkaa'aa waan ta'eef arraan tana aangoonni biyyoota lixaa akka biyya isaanii seenu naaf hin ayyaman. Haasoyni kiyya milkaa'aa fi kan loojikiin deeggarame waan ta'eef waan qorannoo irratti hundaa'e qofa siif himu jira. Lammiileen Ameerikaa nama gamoolee san jaaree jaamee himamu gaafii gaafatanii turan. Namichi sun sibiilonni gamoo san keessa jiran ibidda xayyaara sanirraa ka'een baqan jechuun waan hin yaadamne jedhee deebisaa isaanii kenne. Viidiyoo balaa san agarsiisuu argitee jiraatte gamooleen lameen dhawaataan gara lafaa gakkukufan akka waan boombiin jalatti awwaalamee fakkaata. Tilmaama hedduutu jira. Fakkeenyaaf gurbaa bilbilaan haasa'u tokkotu jira jedhan. Gurbaan kun harmee Ammaark Bingham jedhama jedhee haadhatti hime. Qabxiin hubatamuu qabu yeroo sanitti bara 2001 fulbaana 11 moobaayilli fageenya xayyaarri sun jiru irratti hin dalagu. Kun qabxii tokkoffaadha. Qabxiin lammaffaa immoo gurbaan haadhatti yoo haasa'e Ammaark Bingham maaliif jedha? An haadhatti jettu yoo bilbile Anzaakir jedhan malee Anzaakir Naayik hin jiru. Yoo haadhatti jetti dubbadhu Anzaakir jedha malee Zaakir Naayik hin jiru. Kanaafuu wanti hubatuu qabnu diraamaa dalaguudhaan nama biraa maqaa balleessaa jiraachuu isaaniiti. Gurbaan bilbilaan haasa'u sun haadha isaatiin namni as keessa jiru hundi muslima jee itti hime jedhan. Kanaafuu dookumantariiwwan Loose Change, Fahrenheit fi kanneen biroo hedduutu jira. Balaa kana eenyutu raawwate jettee yoo na gaafatte hin beeku jedhee sii deebisa. Garuu gama loojikiitti yoo laallu loojikiin Loose Change naa dhiyeesse loojikii mootummaan Ameerikaanaaf dhiyeesse irra fudhatama qaba. Ameerikaanonni kana sababa godhachuudhaan Afgaanistaan weeraran. Mootummaan Afgaanistaan ragaa qabatamaa naa kenna jennaan warri Ameerikaa immoo pirezidaantii Paakistaanii Musharrafiif kennan. Maaliif? Anama bilisa ta'e haasawaa jira. Warri lixaa mirga dubbachuutti ni amanu. Garuu haasawaa kiyya hin jaallatan. Kanaafuu wanti isaan godhan akka biyya isaanii hin seenne godhuudha. Mee haasoynu gaafii ati gaafattee wal qabatee eenyutu dalagee kan jiru ofirraa dhiisi. Namoonni 3,000 ol ta'an gamoolee sunniin lamaan keessatti ajjeefamuu isaanii ni beeka. Gaafii keetiif deebisaa islaamummaa yoo barbaadde akkuma haasawaa kiyya keessatti ibsetti akka suuraa Maayidaa suuraa 5ffaa ayat 32 irratti ibsametti namni tokko lubbuu nama biraa yoo baase
yoo akka adabbii du'aaf taate malee yoo dachii keessatti hammeenya wallisuu isaatiif taate malee akka waan sanyii ilma namaa cufa balleesseetti ilaalama. Kanaafuu abbaan fedhee gamoolee lamaan sanniin haa barbadeessu, abbaan fedhee haa dalagu, waan mootummaan dalagees haa ta'u, warri Ameerikaattis haa dalagan, musliimoonnis haa dalagan, abbummaan fedhee haa dalagu, wanti sun dogongora, dhorkaadha, haraami, anis nin balaaleffadha. Musliimootatu dalage yoo naan ja'an hin beekuun ja'a. Abbaan fedhee haa dalagu, musliimoonnis haa ta'u amantii biraa, Ameerikaas haa ta'u nama XYZ jedhamu lammiileen Ameerikaa 3,000 ol ta'an ajjeefamaniiru. Namoonni ajjeefaman kunniin lammiilee Ameerikaa illee ta'uu osoo baatanii. Gochi kun haraami. Ujummoo magaalaa London keessatti argamu keessatti dhoo'insa raawwatameen namoonni 50 ol ajjeefamaniiru. Gariin nama 52, gariin ammoo 54 ja'an. Kanaafan 50 ol ja'a. Gochaa lubbuu namoota 50 ol galaafate kanas nin balaaleffadha. Bara 2006 Boombee keessatti dhoo'insa baabura irra geetu jira. Namoonni 180 ol ajjeefamaniiru. Gochaa kanas nin balaaleffadha. Garuu an bakka tanatti hin dhaabbadhu. Dabalataan lammiilee nagayaa kumaatamaan lakkaa'aman kan Afgaanistaan, Falasxiinii fi Iraaq keessatti ajjeefamanis hin balaaleffadha. Lammiilee nagayaa kumaatamaan lakkaa'aman kan Afgaanistaan, Iraaq fi Falasxiin keessatti ajjeefaman niin balaaleffadha jennaan ministeerri dhimma biyya keessaa UK dubbii tiyya tanatti waan muufatteef akka gara biyya isii hin seenne na dhorkiti. Mirga yaada ofii ibsachuu wayita nabiyyi islaamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qeeqtu mirga yaada ofii ibsachuu jedhama. Awwayita dubbadhu lammiilee nagayaa Afgaanistaan keessatti ajjeefaman ja'a. An namaa wal mormu waan ta'eef dubbii tiyya irratti of eeggannaan godha. Yoo an lammiilee kumaatamaan lakkaa'aman kan Afgaanistaan keessaa jee Zaakir shororkeessitoota Afgaanistaan keessaa deeggaraa jira jedhan. Kanaafuu wayita dubbadhu haalaan of eeguudhaan lammiileen nagayaa kumaatamaan lakkaa'aman kan Afgaanistaan keessatti ajjeefaman ja'a. Ta'e Afgaanistaan keessa shororkeessaan jiraachuu mala. Allahu a'lam an hin beeku. Kanaafuu of eeggannoo godha. An wayita waa'ee Ameerikaa ta'u lammiilee nagaan jiru. Lammiilee Ameerikaa kamuu kan ajjeefamu niin balaaleffadhaan ja'a. An wayita haasa'u lammiilee Ameerikaa gamoolee lamaan san keessatti ajjeefaman, lammiilee dhoo'insa ujummoo London keessaatiin ajjeefaman, lammiilee dhoo'insa Boombee keessaatiin ajjeefaman ja'a haasa'a. Garuu wayita waa'ee Afgaanistaanaa ta'u lammiilee nagayaa ja'a. Dubbiin tiyyatuun garuu isaaniif hin liqinfamtu. Maaf akka ta'e beektaa? Sababni isaa Zaakir hordoftoota hedduu qaba. Arraan tana miidiyaan maqaa islaamummaa xureessuuf dalagu jira. Garuu nama dogongora islaamummaa irratti haasa'u dura dhaabbatu wayita argan dafanii uggura irra kaayu. Koottaa haasoynu gara dubbii wal nu fakkeessuu haa dhufnu. Kanaafuu obbali lammiilee nagaa ajjeessuun wal qabatee abbaan fedhees dalagu qeeqamuu qaba. Garuu miidiyaa irratti hundooftee murteessin. Arraan tana miidiyaan meeshaa humna jabaa dachii tanaati. Gurraacha adiitti jijjiiruu, guyyaa halkanitti jijjiiruu, goota luyinatti jijjiiruu, luyina ammoo gootatti jijjiiruu danda'a. Doktor kanaaf wayita si gaafadhu akka dhagahettis hin jedhe. Sirrii jirtaati. Sababni isaa ani isaatis wanti kun sirrii ta'uu isaa ragaa qubsaan qabna. Eeyyan sirrii jetti. Gaafiin kee baay'ee gaariidha. Akka namoota Ameerikaa sanniin ta'uu dhabuu keetiif sin galatoomfadha. Galatoomi. Akkasumas ati nama akka itti gaafatamtuu dhimma biyya keessaa UK sanis miti. Gaafiin kee gaafii ifaadha. Deebisaan kiyyaas ifa. Abbaan fedhee waan sanaa raawwatu gochi sun dogongora. Lubbuu nama nagaa galaafachuun dhorkaadha. Waa'ee mudannoo tokko itti dabaluu fedha. Wayita Mombaay keessatti barumsa mata duree shororkeessummaan gulantaa musliimaatiif kennu dhoo'insa boombii saniin wal qabate poolisiin Boombee ati hawaasa biratti fudhatama waan qabduuf maaf barumsa hin kennee naan jedhe. Musliimoonnis Zaakir maaliif poolisootatti hin himnee naan jedhan. An amma jidduu jaraatti qabameera. Lameen isaaniitu akkaan haasa'uu fedhan. Musliimootaa fi poolisootaafis haasa'uu godhee ture. Poolisootaan akki jee nama musliimaa tokko irratti rakkoo yoo argitanii namoota muraasa yoo hiitan rakkoon qabu. Garuu shororkeessitoota muraasa hidhuuf musliimoota 3 marsuun fuudhanii deemuun shororkeessitoota 5 yookaan 4 sanniin qabdanis qabuu dhabdanis shororkeessitoota biraa uumuu jirtan. Yoo musliimoota muraasa irratti ragaa qabaattanii hidhuu barbaaddan nuti isin gargaara. Garuu dargaggoota 100 lakkaa'aman hidhuun hin ta'u. Dhoo'insa bara 2006 dura musliimoota Gujuraat jiraatan irratti yakka sanyii duguuggaatu raawwatame. Musliimoonni 100 lakkaa'aman ni ajjeefaman. Dubartoonni musliimaa 100 lakkaa'aman ni gudeedaman. Akka miidiyaan jeetti haaloo kanaa bu'uudhaaf Boombee keessatti dhoo'insi boombii sun raawwatame. Bakka an barumsa kennutti namni hordofaa amantiin tokko lafaa kee akka naan jedhe. Dr. Zaakir Naayik ana soo bakka warra musliimaa san jiraadhe musliimoonni 100 lakkaa'aman ajjeefamanii haati tiyyoo gudeedamte anis waanuma musliimoonni dalagan kana godhaanaan jedhe. Namoonni achi jiranis harka dhawaniif anis deebisee obboleessa wanti ati amma jechaa jirtu waanuma ilmi namaa adiin dalagu.
waan miira nama hundaa keessa jiru waan jette kanaan walii gala kun aadaa ilma namaati garuu akka nama muslimaatti kanas raawwachuu hin dandeessu amantiin kiyya waan akkana akka raawwadhu naaf hin ayyamu amantiin kiyya lubbuu nama nagaa tokkollee akka baasu naaf hin ayyamu lammiileen hinduu muraasni gujiraat keessatti musliimoota osoo ajjeesanillee hinduu nagaa kan magaalaa boombee keessa jiraatu akka ajjeesu amantii kiyya naaf hin ayyamu waan akkana dalaguu hin danda'u hin jeen namni hundinuu miira keessa seenuu danda'a anis miira nin qaba garuu miira kiyya jala deemuu hin qabu sababni isaa quraanni akka miira kiyya jala deemu naan ayyamu nama gujiraat keessatti akka san raawwate yoo arge seeratti isa dhiyeessee adabbii akka argatu gochuun rakkoo hin qabu garuu akka achitti raawwateef boombee keessatti hinduu nagaa ajjeesuun hin ta'u maatiin namicha nagaa boombeetti ajjeefame umrii isaanii guutuu diina islaamaa ta'u an nagaa babal'isuudhaaf dhufe kanaafuu akka barsiisa islaamummaatti miira kee jala deemuun seera rabbiitiin faallaa deemuu hin dandeessu seerri rabbii ifa lubbuu nama nagaa hamuu baasuu hin qabdu yoo lubbuu nama nagaa tokko ajjeesse akka waan ilma namaa hunda ajjeestetti ilaalama yoo lubbuu nama tokko baraarte muslimas haa ta'u amantii biraa akka waan ilma namaa hunda baraarteetti ilaalama deebisaasiif kan ni jeebda galatoomi doktor Thank you.